deebisni deebisu agaafit amma akka kanatti na gaafataa turte deebisuu hin danda'u tokko. Lammaffaa immoo kan biiftuu kan hin jedheefi baay'ee garaa gatii na nyaattuuf akka shamarrummaa tokkotti. Kanaan durallee baay'ee deeggaraanii ture. Okay? Gabaabinatti qoy sii deebisa. Rakkoon qabu. Sii deebisa maa barrisaan jiru. Manillee koo asii hiriyoonni koo pirogiraamii wayii isoo jiru dhiisee makiinaa keessa taa'ee siniin dubbataara dhugaa rabbii jechuudha. Kunuula. Makiinaa keessa taa'ee siniin dubbataa jira jechuudha. Kun hundi kabajaa siniif qabaachuudha. Haasaa kana waan tokko qulqulleessee karaa tokkotti sinii jedhee dubbachuudhaaf sinii galeera. An wantiin quba qabu hin jiru. Okay? Namni kamillee eenyu wajjin hojjechuu danda'a. Kanaafuu jennaan hojjechuu immoo hojjetteemi siyaasa mataa isheetiin dhaqxee gaafachuu ni dandeessi. Akka jaarsaatti immoo hanaan waan kana gaafatteen fiddamuun fiddu jechuun immoo darbee jira. Le'innoo osoo yeroo duraa wanti kun osoo hin bukaa'in achumaan natti bilbilamee osoo himame akka dubartii warra tokkotti affaneetiin achitti waan sirraa'uu qabu sirreessa ture. Amma anaa oli waa gochuu hin danda'u. Otoo nama biraa taate dirqama namni nama biraa irraa hin qabu. Akka seeraatti akka jaarsaatti yoo gaafate malee anamma akka jaarsaatti si gaafachaara malee dirqamaan waan kana godhisiin jechaa hin jiru. Amma gabaabumatti nama inni kuni abbaa manaa kee. Abbaa manaa kee haqa namaa kana gaafattee irraa fuudhuuf hin dandeettamoo hin dandeettu hin danda'u jechaa hartame tam. Eeyyan. Le'ennoo waan quban qabu kaan. Dura quban qabdu barama isa saniif anama bakka masii bu'eetu dura quban qabdu masiillee gaafadhee ture ber hagga nama biraatitti himattuyyuu anaaf dawwaltee maaf hin himatini jennaani anaaf masiin walii galtee qabanii jedhanii waliin dubbisan mina waan jedhaniif. Kanaaf hin jedheem karaa hojiitiini masii wajjiniin haala akkamii nama akkamii akka gatii taate beekatiin beekonnaan abbaan manaa kiyyaa haqa ishee hin dhowwatu nan beekaa garuu nan gaafadhaa garuu jaarsa maallaqa ishee fuudhuuf hin ta'u jaarsa kanan ta'an. Akkamitti gaafattaree ka maallaqa ishee fuudhuuf? Ankan akkamitti gaafattaa bareedudha. Akkuma isin sooshaal miidiyaa kanarratti dhaga'eetiin dhaqee gaafadha. Akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti isin biratti dhaga'ee miti hadhan dhaga'ee sirriitti ilaan. Ayyaa amma gabaabumatti amma naasirratti beennu nama fakkeenyaaf. Kalee galgala ol biraan bullee wucce kalee galgala mana tokko hin jirtanii dhugaa fi hin tuqinaa hojii bakka hojii jirti taanaan hin tuqinaatti yoo mana tokko hin jiraanne rakkisaadha. Karaa seeraa fakkeenyaaf fiizaan feekiin akka yakkata hin beekta. Kanaafuu jennaan bakka ifa maanaa bakka. Oomee kanaaf. Makiinaan isaa isin dubbataa jira. Karaa seeraa gaafa mucayyoon kun gaafatte. Immi kun sini laallatu waan tokko fakkeenyaaf feekiitti ergamee feekii natti ergeettee gaafa isin himatte. Kanas rakkoon qabu kanas ikkoo an jedhee jira gaafachuu hin dandeessi karaa barbaaddeen attee haa gaafachiistu waan feete haa gootu. An akka nameenyummaatti dhufee isinii hiikuudhaaf kan biiftuu kan hin dhufee keessa seen leesh gatiin jaalladhuudhaaf malee dirqama giddeetummaa. Kana bara akkasii sirrii miti kanaaf. An giddeetaa kun qabu. An giddeetaa ani sin jedhaa ifatti sitti maa jira waa'ee masii hojii sii gatiin beekuu fi keessa hin seenu. Gaafa duraa dhuftee ana maqaa gaafa na balleessitu maallaqa akkanatti maallaqa akka lakkoofsee natti kenniteedha malee akka koomishiniitti hojii koomishinii hassabeefitti iyyuu miti kan isheen dubbattee haasofte maqaa koo balleessaa turte. Kanaafuu jennaan nagasa galatoomaa hundi keessan jaarsillee galatoomaa waan jiru haala kanaan sinitti himee jira. Kalaas amma kaleessallee ani naaf xumurii birrii namni dhiisuun jiru haqa biiftuu ani dhiisu uummanni horiise. Kanaafuu jennaan akkasuma jedheem ani hin beeku waan hin beekne wanti kun tuumamee miti mee dhaqaa gaafadha anillee nan gaafadha akkuma nama sooshaal miidiyaa irraa dhageetti. Ani naafi akkuma namaatti yaannoo ta'e kalee beellama qabnee oolmaa faalan jirtu masii dubbanne goonee qoy nagee acuusnee turre ganama galchi jennaan akka nuti biiftuu fi diiffinni masii irratti waan gabaabaa waan dheeraa miti waan gabaabaa amma anaaf hin beekotte miti hin beekotte naaf. Dhimma kana immoo kan wajjin haasaa ture kan walitti kenne masii miti. Masiin namicha nuuf dhiyeessitu. Masii fi namticha waliin haasaan naafin keessaa baatu. An kana masiin jedhee. Anaaf hin beekotte. Anaaf hin beekotte. Manaan beektu naggasa taa'e ati. Masii maal rakkate zim jettooti. Zim jedhi zim. Koi masii dhiifama koi. Amma lamissaalee waa tokko sinitti hima. Abbaan manaa kiyya naggasa gaafan hiriyoota kee jara sana lachan gargaaru. Abbaan manaa kiyya beekaa hin beeku. Gargaarsa mataa kootiin an lubbuu kootiin deema inni lubbuu isaatiin deema. Abbaa manummaa keenya warrummaa keenya isinii miti kan dubbatu.
nulachantu beeka si galee ramti Nuyi gachubba warraa ko situ abba warraa ko nu lallatu haqa micayyoo tana gaafadha akka namummaatti waan tokko wabinaa dubbadhu nagee dubbadhu. Nama maalan barbaade si jammar maalan barbaade eeyolle ilaa safu hundi keenya hin beekna haala kan fakkeenyaaf nuti anaa yoo hin beekutti ganaa guutuu jabbaa amasii bittaa miti nama sadii natti matee nama sadii haa ta'u nagasa ammallee jaarsummaa anaaf kennan amma waan kana nu jaarsa miti re akka kennan nutti miti immoo kana haasamaa jiru immoo gaa badaatu fiin jira Aku jadi erkoati manus kalatta bakka sinin naku jaarsa kiyya miti akka lamaa jetitti sini dalaala ishiin kinoo akka namaati itti dhattee sanitti itti dhaqa malee akka abbaa warraa kiyyaa itti gorsee haqa keessan kana nan deebisaa jechuudha akka jarri aasaa jallisaa jira garuu na yaalaa jechaarti anaaf mee atama ka jaraan nagini biiftuu ma'uudha gaalee si barbaachisa Saafuu qoyaan tokko carrana kennaal tokko miidhina dubbadhaan waan namitti illee baastanii maaliif baastanii tokkoffaa isintu sagaleen koo jiraan aggasa jira tokkoffaa isin abbaa manaa haadha manaa namichaati isintu naafii jira namicha sanii tokkoffaa masiin rakkoo qabdi sababni isaa dubbii kana miidiyaarra fiddee namicha kanayyuu kadhachuu hin qabdu ammas taanaan jechuudha miidiyaarra fiddee namicha kana kadhachuu hin qabdu masii shawwadeeni jira miti akkaawuntii biizaa feekiitti ergee biizaa sanaan ikkoo namicha kana boolla buusuu dandeessiisi maayinni yoon dandeenye hin danda'u jechuu qabdi masiin bakka dhumate isintu gaddaafii jira isintu gaddeefi isiin haati manaa namicha siitiif odoon gaddine abbaa manaa siitiif odoon gaddine abbaan manaa koo tasa yoona jalaa hidhame hin miidhama maaltu isarra gaa odoo isiin jettee yaadin isintu yaadaafii jira kuno jaarsummaa dheettaniini jaarsummaa maal barbaachisa kun birrii 700 biraa qaba jette miti masii akkaawuntii kootiin itti dabarsee jettee jirti miti akkaawuntii masiin itti dabarsite sanarratti birrii sana as deebisuudha malee ganaa asiin maalii asiin godhii dhaqiinuu kadhadhu maaliif kadhatti hin beekuu siniin jettee jirti tokkoof tokko masiin hin dandeessi yoo ta'e karaa seeraatiin hin dandeessu immoo yoo ta'e halkanii guyyaa dhumne irraa haasofna masii irraa isin haasofna sirriidha biiftuun kan beektu masii beekti namicha sin beektu biiftuun akkasuma safuunis immoo gaafa birrii guursisanu tokkoffaa wanti kun wanta wal dhahaadha naggasaa gaafa safuunii fi seenaan mana isaanii banatanii micoo kana gargaarsisanuu biizaa hojjisiiseef hin jira tikkeettii murattee haa dhuftuu jedhame mana masii keessatti jechuudha. Namitti niitiin ammaallee achi keessa turte. Anuu nan gargaaraa fooloo na goosiftee tananii maalii godheefi jettee achi keessatti oolmaa biiftuudhaaf gootellee haasaa turte namittiin jechuudha. Niitiin tun jechuudha. Kanaafuyyuu gaafa masiin biizaan hojjisiisaa fi biizaa baaseef hin jira gaafa siin jettu kanaa jarri kun goddanyaa turan. Masiinii fi namittiin kun yeroo baay'ee mana masii keessatti an argaanii mucoo ammaa kana jechuudha. Jarri kun goddanyaa turanii silaayyuu maalii fi eenyurraan hojjisiifteef biizaa kana akkamitti fakkeenyaa fi aniif masiin hiriyaa koodha yoo taate hojii nan hojjedhu akkamitti naa wallaaluu dandeesse. Ayyee wallaalte immoo amma immoo bifa jaarsaatiin itti deemii jedhameen lakkii ani bifa jaarsaatiin hin deemuu ishiruruudhaan aannan na obaasaa isiniin jedhaa jirti. Masiin ammas taanaan haqa qabdii maallaqasii waraqaa mataasii qabdi yoo ta'e deemtee namicha kana kassastee akkaawuntiin sun ragaadha bar. Biizuma feekii kanayyuu dhiiste ekkoo maallaqa akkaawuntii isiitirraa gara akkaawuntii isaatitti erguudhaaf ekkoo innuu ragaadha bar. Kun ikkoo waan isiis haati manaatis kadhatamuu qabdu abbaan manaatis kadhatamuu qabu bakka seeratu jira kana addaan galcha. Kanaaf akka kootti mucootti taphatamee jira. Ani biiftuu qofan na gaddisiisa. Nama kamiyyuu miti. Birrii 700 siis miti. Birriin 700 fayyaa yoo qabaattan hojjetamee dhufa. Siigalee biiftuun garuu haamileen isii cabee haamileen isii cabee akkasitti mucoon kun boochee bakka isiin jiraattu hin beektanii maatii isii bira miti kan isiin jiraattu urufa keessa kan isiin jiraattu bayi bararuuf deemta jedhamee waan qabdu manaa yaastee gurgurtee yookiin namaa kennite yookiin gattee manaa baatee mucoonni lakki biizaan kee kaansil ta'ee jira waan ta'eef dhufuu hin dandeessu jedhamee siigalee qumaarri akkanaa ilmoo namaati irratti lubbuudhaan jirtu
qumaarra kana ilma namaa irratti hin taphatame dheeyyaadha. Hundi keessanuu itti gaafatamuudhaaf teessan dhugaa waaqa biiftuu imimmaan isii kun isin hin dhiisu. Hunda keessanuyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu masii itti deemta taanaan seeraan itti deema. Amma booda dhuftanii asirraa nutti ni yina. Dhumate hin dandeessu moote? Danda'u irraa iyyaan hin jedhe. Waa hin dandeessu dhimma xiyyanatu beeka. Tokkoffaa irratti waa'ee makanaayyuu hin kaasnu hin xumurraanne miti. Ofii shariinatti gootu ofii na waamtu ammas ganamas irra deddeebitanii haasoftu. Kanammoo hin beekti. Gaafa isheen ol seentee anatu fidaa. Jetti kuma waraabeen kaa'e anatu tikkeetti sii muraa. Sadaan laggeeffatu laalaalti abbaan barbaadde na laggeeffatu. Abbaan barbaadde diqaalaa ofii keetii manatti dhaliitii jechuudha. Miti qabaddi masiin. Diqaalaa abbaan barbaadde dhalchiitii keetii irratti taphadhu ishee. Ilmaan haadha raadha abbaan qabdu jettanii maal abbaa keessanii ishee. Nagaan tura. Tokkichi nageessin jedhe nageessin qabaadha hundi keessan. Dhageen muka hudduutti sinna gadu gaa rabban sodaa keessan hin qabu. Galchaa birrii ishee hojjetan. Kanaafi Borca keessan naa baanurra. hundi keessanii Keetti isii qofa deebisaa fi amma. Yaa. nagaa nu ta'a. Maalaaf jechuun hundi keessan seeraan qabaddaatan hin gaafattan haqa ishee fidaa. fayyaa ta'e nagaa ta'e safuun eenyu ilma haadhaaf abbaan qabne argattanii ani itti taphachuu barbaaddan eenyu fiddu maal fiddu Boonii wabii masii urjii seenaa hundi keessan dhiifama naa godha nagaan naa tura. fayyaa ta'e yaa deemeen mana badadha Dhiifama guddaa isaa hundi keessan iyyuu immoo dhiifama. rakkoon qabu nagdee